شيشة صفي اللي عاد سير بنا جولي kabajamtoota daawwattoota keenya sirba Khadija Haji sagaleedhaan eegaleetiin jira jechuudha. Guutuu sirbaan nu afeeruu deemtaa hin jiina. Sirba qofa osoo hin tahin ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuudhaan wallistuu Khadija Haji akkanumattis immoo wallistuu Nasraa Yusuf dabalatee jechuudha. Turtii bareedaa taasisna jeetii yaada hanga xumuraatti akka nu daawwattan afeeramtanii jirtan. Robelele, way robelele, hele ada sirbina jolle. Robelele, way robelele, hele ada sirbina jolle. Haye, wellistu Khadija Hajiin jedhama. Hordoftoota amantaa musliimaa kan alaas kan keessaa guutumaan guututti baga isiniin gahin jedha. Haye gaa wellistuu Khadijaan wallistee jirtaa ifillee beestee jirtaa Khadijattiin dhaabbannu kabajamtoota daawwattoota keenya wallistuu Nasraa Yusuf illee jechuudha asuma nu biratti argamti. Hayyee hordoftoota amantaa musliimaa hundaanuu baga itti isiniin ga'e Eid Mubaarakin jaa. Hele daadhichisa shaggooyyee weellisaa inaadhaa teenya amiidheessee mul'isaa iseenaa teenya wayi. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagaleedhaan gaa jajjaanii jiranii har'a ayyaana waan ta'eef jecha guyyaa ayyaanaa kana immoo artistoota waliin jira jechuudha. Rakkoon takka hin jirtu daawwattoota keenya ni bashannansiisnaa naan jechaa jiran. Akkasumaan Yes, baadha. hayyee ni taati baga isiniin ga'e jalqaba irratti. Hayyee baga waliin nu geenye. Mee ayyaanaa fi artistiin maal fakkaata? Ayyaanaaf artistiin yeroo hedduu kaanuti isteejii gargarii deemna. Waltajjii nutti heddummaatti beekte baatii Ramadaanaa yookaan akkasumas immoo yeroo ayyaanaa isteejota nutti baay'ata. Badaas manatti hin argamnu isuma dalagamee nu qophaa'e gallee nyaanna malee. Nasraanoo. Ayyaanaa fi artiin walitti hidhamiinsa qaba. Artiin immoo hojii haaraa ittiin hojjetamuudhaaf ayyaanichi murteessaa waan ta'eef walitti hidhamiinsa waan qabuuf artistiin yeroo baay'ee ayyaanaan dabarsa. Nyaatawwan garaagaraa qopheessanii nama faayamanii gaafa namni dhufe faan isaan waltajjii faarra haalatti deemantu jira akkamii kanaan wal qabate? Yoo nama manaa qabaanne kaa nama mana keessatti yoo jiraate ollaa akka waamanii isaan nuti illee yoo deemne dhaamsa manatti dhaamneeti ollaa faana akkuma nuti jirrutti ayyaana san mijeeffannee bareechifannee dabarsina. Guyyaa ayyaanichaa ayyaanaan dabarfame gaafa lammaffaadha mana keessa waan ta'eef ayyaanni sun ni danda'ama. Uummata bal'aa wajjin ayyaana kabajnaa yaadachuu qabdanii jechuudha. Hayyee mee ammaan tana silaa ayyaana jennee jirra sirboota garaagaraallee qopheessannee jirra wallisuudhaaf qophooytanii jirtanii jechuudha waan garaagaraa ni haasofna. Shaashambaadha. Hayyee bareedaadha. Mee sirraa hin jalqaba Khadijaani silaa wallistuu Khadijaan jalqaba irratti jechuudha. Osoo wallisir osoo sadarkaa kana hin gahin dura jechuudha. Bakka itti jalqabdeetu jira jechuudha. Keessattuu sirboota namaafaa wallisuudhaan. Ani sirba ijoollummaa kootiin eegalee sirba namaa shamarranii sirba shamarran isaan durii shaabee sheekoo fa'a halluu daawwee fa'a ilfanis qennoo fa'a sirba isaanii hedduu jaalladhas. Baadiyyaa keessatti beete loon gaafa tiksuunis gaafa aramaa aramnus ni sirbinaa beete mana keessatti illee immoo afaan si bare waan ta'eef sin boqotu beeta. Otoon mana keessa sirbu jiru natti niyyin abbaan koo galgala beete maaliin jabeeta sirba guyyaa sirbu galee galgala yaadadhee sirba. Farda gurraacha badee gurraacha sokaa kiyya hoo kollee kiyya hoo farda gurraacha badee gurraacha sokaa an farda maal soka sabaa baasi sokaa kiyya hoo kollee kiyya hoo an farda maal soka sabaa baasi sokaa. Akkas faayettee wallistaa jechuudha. Nasraanoo keekun addaatiin see. An sirba sababa abbaa kiyyaatiin jalqabe. Haadhaaf abbaa kiyya wal jidduutti faallaadha ummaan tiyya gara amantaa jirti. Abbaan kiyya lachanuu keessa jira. Amantaanis akkuma jirtutti ta'e artii baay'ee jaalata waan ta'eef isaan hordofee natti fakkaatti. Jechuun shaakala faatu jira gaafa wallisanii. Shaakala inni baay'ee sirboota hangafoota ta'an akka Dooktora Artist Alii Birraa, Adam Harum, Kadiis Said, Salamoon Dannaqaa, Sayyoo Daandanaa, bakka Kaloo Daawwee, Almaas Tafarraa, Sheebee Sheekoo, Ilfinesh Qarnoo sirboota kana dhaggeeffata.
Gaafni biraa ka'ee immoo karaa hojii deeme namni tokko bakka san dursee nanga anaati tugaa. Mee ka'eenyu faadha sirriidhatti itti shaakaltu sagaleedhaan. Yeroo saniif Haloo Daawwee fi Almaas Tafarraa tana faadhaan jaaladha. Haloo Daawweetii fi Almaas Tafarraa itti jirta. Daawwattoonni keenyaas gaa bashannanuudha barbaadanii kanaafuu sagaleedhaan gaasin dhiisu. Wayyaan hiriyoo ni ollaganda. Anguyyaan eeganne hawwine guddaa arraanu takkaanu wajjin gammaanna. Wayyaan hiriyoo ni ollaganda. Anguyyaan eeganne hawwine guddaa arraanu takkaanu wajjin gammaanna. Akkas Guyyaan guyyaa ayyaanaati wal qabata. Sirriidhee keessaafuu gaa ati karaa maatiitiin illee jechuudha dhorka maatii turte garuu waggaa shaakaltu kana dhoo isaa afaan iddoo akkam faareetti ka shaakaltu sagalee. Erguma waa'ee artii kanaa dhandhama isaa abbaa kiyya jala hordofu bareenin baandii tokkootitu jira magaalaa sanarra. Achi isaan badee mana barumsaatiin deeme mana barumsaa Riiftivaaliin baradha ture. Manni barumsaa ganamoota ganamaniin baradha. Kasaatiidhaan immoo bakka baandii sanitti dabarsa. Yeroo manaa ba'u guyyaa guutuudhaa jeetiin baa barumsichi. Osumaan ja'uuti akka carraa ta'ee waajirri poolisiidhaa godina Harargee lixaa qajeelchi. Dhagaa buraa kaa'amuuf gaafa dhufu osumaan dhokadhu guyyaa tokko achirratti kottu sirbinaan jan. Ayyee. Dhukkeedhaan irraa kaasere. Yeroo sanitti keessaafuu maatiin naallolaa jettee jirta. Hogguu waltajjiirra baatee sirbitu fa'aa akka miree. Eenyumaa ummaanti akka malee inni gammaddi. Wallisuu keetii. Waan akkanaa osoo dandeessutu ni daraase dhorkaa ture naan jette. Ni sheenooyte. Sambooda bakka ittumaan be. Ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuudhaan daawwattoota keenya egaa kan isin bashannansiisaa jirru turtii hanga ammaa taasisneen egaa akka bohaartan shakkii takkaa hin qabnu artistoota waliin jira egaa bitaa fi mirgaan. Kanaafuu sirba jalqabnee jirra sirba jechuudha. Illee aadaa sirbina ijoollee jechaa jechuudha. Maaliif guutuu sirba sana affeerra? Ni affeerra haa. Robelele, we robelele, le ana
eeggadhu yoo marrootee diddee jirma kee beekadhu. Sambaleta wechitan sambaleta oromtete eimaneto kalayo murmameta hotule isipareta sambaleta wechitan sambaleta oromtete eimaneto kalayo murmameta hotule isipareta. Sambaleta oromtete eimaneto kalayo murmameta hotule isipareta sambaleta wechitan sambaleta hagagara suta qalam shisha safi adun qerregeesse le ada sirbina jolleti kajacha wallisaa turte daawwattoonni keenya akka itti bashannantan shakkii takkaa'uun qabnu hordoftoota amantaa islaamaa hundaanuu Eid Mubaarak jannee jirra turtiin artistoota waliin taasisaa jiru gaa ammallee taanaan itti fufa sirba ammaan tana walliste kana eega baastee boodee jechuudha karaa ragee kana deemte deemeera baddeeshaan cidha hojjechaa ture sirba kana si'a sadirana deebisisan uummanni jechuun osoo sirba kana hin baasin dura jechuudha harargeen beekta. Harargeen hin beekne gaara mul'ataa yeroo tokko deemee konsertii hojjedheera san dura otoo kana hin dalagin dura booda garuu kana dalagee dhiyeenya kana deemeera cidha hojjechaan ture baddeessaa irratti. Hayyee haataatu bareedaadha. Nasraan waltajjii garaagaraallee ni hojjetta. Waltajjii irratti illee sochii garaagaraa taasista. Akkamiin waltajjii irra baatee jechuudha. Uummatarraa daawwattoota keetirraa mormiin si qunnamee ni beekaa? Mormii osoo hin ta'in mudannoodhaan qaba. Nuun taatu lakkii ja'anii jechuudha. Hogguun mormii siin jiru sagalee kaanii faasii wajjin shubbisuu dhabu hamilee si kannuu dhabu caalma jaaniituma si daawwatan. Maayikii qabadhee namni takka taa'ee na laalee hin beeku. Of dhaaduudhaaf osoo hin taane namni takka taa'ee na laalee hin beeku. Hayyee bareedaadha. Mudannoon qabaa jettee jirta. Mudannoo gaafa wayiiti sirbichi sirba wanni ture amal maal yaa shirri boodarraa sirba jedhu. Isteejii wayii osoo hojjetaa jirruuti. Ijoolleen akka malee dhuganii jiran na fakkaate. Waan na shallamuudhaa dhufan natti fakkaate. Badhaasaaf qophooyte asina. Erguma na bira gaanii intina nagaa naan jaan booda tokko as gajjee akka malee na ciniin. Sirbicha addaan kutuudhaaf bakka intirootillee miti. Bakka sila ani hojjechuu qabutti akkasuma godhe. Uummanni immoo si fuulduraa si laala. Na laala. Akka sirbaddan kun sirbicha uummanni na laalaa jira. Akkan hin usne laalaadha. Sani fuudhee ija isaa keessan quban ifirraatti suuqe. Akkasittiin ifirraa deebisee waltajjiirra yeroo jirtu waa meeqaatitti si qunnama. Akkuma tokko gaarii siif yaadu inni tokko immoo kallattiin taaneen nama mufachiisuudha deema. Takkasiitiin na qunnamee Khadijaanis akkanumas hin dhiisnu waltajjii garaagaraarra wallistee jirta. Waltajjiiwwan garaagaraarratti gaaguu wallisan mudannoon ni jira jechuu bashbashii qabanaan jechaa turte. Dhugaadha. San keessaa takkaalamee? Mudannoon dhiyoo kana beektaa galma giddu galaatti jechuu jirra. Konsertii Habiib Gurbaa qubee jirishiin sirbu.
booda beetaa roobee bubbisee sirbu jira. Jaalaluma isaaniiti beete hammeenya yookaan namni dhufis miti jaalaluma qaban irraa gaafa na baatu beetaa wayaa harargeedhaa isaa jalaalii takka buufadhe beete gaafa mucaan ol kaasee asirra na kaawwatu. Olla rada shinicha gabutacha yaa bogan nabu sedhe maayika akka sifirraa qabeetti yaa bogan nabu sedhe mataa mucaa gannabu. Egaa silaa wallistoota taatanii jechuudha waltajjii irratti wanti adda addaa nama mudachuudha danda'a. Daawwattoonni keenya egaa akka itti bashannantan waan takkaa'uun shakkinu ammallee taadhaan jechuudha itti fufna turtii wallistuu Nasraa Yuusufii fi Khadijaa Haajii waliin taasisaa jirru jechuudha. Nasra akkamiree silaa wallistuu ta'uu baatte maal inni wanni ta'uu dandeessu? Baay'ee natti dhagahamu osoo wallistuu ta'uu baadhe dhuguma rabbiidhaaf taanaan an artii haadhatoo hojii wal qixa jeejiyoon jeenatti hin dhiqqatu baay'een jaaladha artii. Jaalala keessa haadhaan wal dorgomsiisa. Madaalliin isaa anaaf akkasi. Ajaa'iba. Baay'een jaaladha. Teoo. Hayyee dhugaadhaanis akkasuma aartiin ni jaalladha hedduu jaalladha. Uummannis akkasuma waan nuti hojjennu ni jaallata beete dhiyoo kana gaafa daandii deemu jira beete otoo deemu jiru inni tokko ati musliima miti maaliif sirbitaa naan jedhe beeta inni bira jiru immoo hay gaafa isheen sirba dhiiste hiriira nagaa abbaana akkam sirba dhiisti amantaaf sirba maal fidee beeta kanaaf sirba yoomillee inni sodee yaada kan mallattoo keenya eenyummaa keenya kan waa hedduu ittiin ibsannu Oromoo maal akka fakkaatu aadaa akkamii akka qabdu kan ittiin ibsannu aannuyyuu miti anaaf Nasraa miti shamarran hafanis dabalata barbaadu dabalataan barbaadu akka dhufa amantaan akka isaan hin daangeessine amantaa isaaniis hordofa aadaa isaaniis afaan isaaniis sirba isaaniis akka cimsanii jira. Amantaan kan nama dhuunfaatu waan ta'eef amantaanis barsiistuu waaqaati waan ta'eef onnee teenya irratti qabanne safuu fi aadaa uummata Oromoo qabanne gara fuulduratti itti feesisuudhaaf dorgommii haguun jiran ijoollee humna dhinda'uun yoo ilaalte dubartoonni Oromoodhaa hin jiran. Reefuun tana lafa babaa jiran lama sadeen takka. Saniif hundaa'uun baay'inaan dubartoonni gara aartiitti akka dhufan. Amantaan nu daangeessuu hin qabu. Amantaan nu daangeessuu hin qabu. Hayyee jaalala keessanii kaniin amma argaa jiru jechuudha. Mee wallisuun alatti dandeettii biraa ni qabda Nasraan? Dandeettii biraa wanta biraan qabu. Tan wallisuma tana na jalaan tuqina. Wallisuma tanatti namni biraa kan buune garaan akkanatti hin dhufne. Khadijaanoo. Hayyee arsiin fedhu. Wallisuun alatti waan takkaa'u balbaluma kiyyanatti hin bahina. Ajaa'iba egaa wallisuu taate. Itti fufuudha waan fadhii fi harkachuun fi waan guddaa waan ta'eef jecha mee sirba garagaraati qabnu ammaan tana sirba caalumaa mangistuudha san isin afeerra daawwattoota keenya bakka jirtanitti ammas hordoftoonni amantaa islaamaa hundi keessanuu Eid Mubaarak jennee jirra itti fufnee jechuudha ammallee nu daawwadha.
margaan ergadu abdadu ni fuuta lacha margaan ergadu abdadu ni fuuta lacha margaan ergadu abdadu ni fuuta lacha margaan ergadu abdadu ni fuuta Ibana kote, vide yana fute, mene rana fute jagona game, argaga pato konjala langa bame, argaga pato konjala langa bame. Tamuke kanama sila zimbeku, tuga si jala de karabi beku, ipo jala la konjuaiku, ipo jala la sainuaiku. Tamuke kanama sila zimbeku, tuga si jala de karabi beku. Jala la ko inuaiku, ipo jala la sa inuaiku. Mugan ko batau sumana ya chisa, mugan ko batau sumana ya chisa. Singarku singapuna sosoda chisa. Deebi'ee mana keessaan bira shamar maaree mankaraare ani kon deebine ammallee zibira mal wayyaare akkuma aadaa Oromoo jaarsa manguddoota akkuma aadaa Oromoo jaarsa manguddoota lacha margaan ergadu abdadu ni fuuta akkuma aadaa Oromoo jaarsa manguddoota akkuma aadaa Oromoo jaarsa manguddoota lacha margaan ergadu abdadu ni fuuta. Lacha margaan ergadu abdadu ni fuuta lacha margaan ergadu abdadu ni fuuta lacha margaan ergadu abdadu ni fuuta lacha margaan ergadu abdadu ni fuuta. Kabajamtoota daawwattoota keenya haalaan akka bashannanaa jirtan gaa shakkii takkaa hin qabnu sirboota garaagaraa kan wallistoota garaagaraa jechuudha. Wallistuu Khadijaa Haajii akkanumattis wallistuu Nasraa Yuusuf waliin ta'uudhaan jechuudha waan adda addaa kaasnee gaa haasawaa keenya itti fufnee jirra jechuudha. Guyyaanis guyyaa ayyaanaati waan ta'eef callisuun hin jiru. Booka isaanii ullataa cooma isaanii murata. Nu wajjin bashannana kana dabarsuudhaaf. Hayyee eega kana taate nu abdadhaaf shiirii jechaa jirtani. Humaa rakkoon hin jirtu sirboota garaagaraa wallistan keessaa jechuudha. Mee Nasraa Raayin kaa akkami sirbii kan walliste keessaa jechuudha. Kan seenaa keetiin walitti dhufu ni jira. Seenaa hayyaa hojjeta walitti dhufu ni jira. Takkolleen ka Jimmaa. Isa dura Harareen itti yaadee hojjetaa jira. Khadijaan na dursinaanin qoyu an hojii Khadijaan akka carraa ta'e waltajjii kana nuti lachuutu waan wal agarreef ni naasa. Hojii Harar Khadijaan hojjette san an waggaa 6 irraatiin hojjedhe. Hojii Harar san. Heellee jechuun akkan biyya tana dhufeen Komaander Yoonaas Alamaayyoo heelleedhaa fi shaggooyyee wal qabateen hangammaa namni hojjete waan hin jirreef yaada ka burqisiise Komaander Yoonaas Alamaayyooti. Ashamaa baay'ee nama cimaadha. Nama artii keessatti bu'aa bahee waa meeqa artii tanaaf wareegama nama artiidhaa kafale. Maaliif hin hojjenne naan jee? Awwa waan gaariidhaa naan jettee hayyee qoynin hojjedhaa jeetiin hojjedhe. Akka carraa ta'e isteejii Aamboo deemnee hojjenne hojii ayyaana sooma hiikaa kiristaanaatiif hojjenne. Gaafa waltajjii sanarraa bu'u qarasaa guddaadhaan qarasaa ayyaanaati osoo hin ta'in isiin miidiyaa irratti fidde. Waan isirraa arke fakkaataa jeetiin isaan silaa itti yaadee hojjetutti jiru san lafatti hin dhiise. Haamilee dhabee bakka waan isirraa fuudhee hojjedhe fakkaata maal ta'e hin hojjedhu jeetiin isa dhiise. Mee hodhu kan hojjedhu naan jeen taa'ini. Kajimmaa. Uummata waa aartii Jimmaa sirbaa caaluu baay'een jaaladha.
sannii mootii dhugaa jettamee fiddi maaliif hin hojjanne jeetiin hojjedhe kan inni itti yaadee hojjechaa jiru sirba harar ture garuu ha sirba harar tare isa ture hojii rabbiitiitu keessa jira. Yaa jarana wallaalee malasaa mee xiqqoo sagaleedhaan ka'a. Yaa jarana wallaalee malakoo babaalee seddemee mamaalakoo amalli koo qilleensa akka gaaraa jaalalli isaa laphettool na aaraa. Yaa jarana wallaalee malakoo babaalee seddemee mamaalakoo amalli koo qilleensa akka gaaraa jaalalli isaa laphettool na aaraa. Wal fuudh. Hayyee boodarra guutuu sirba kanaa afeerru ta'a daawwattoota keenya Khadijattiin as deebi'a gaha. Khadijaan wallistuu sirboota garaagaraa wallisuudhaan beekamtu. Atoo gaaf mool fakkaataadhaan isin gaafadha kan seenaa keetii wajjin wal qabatu sirboota walliste keessaa jira. Ani kan hanga ammaa wallise keessaan jiru. Aadaa saba kana hunda waliin gahuuf deemu jira. Oni gaheera. Karoorri kee ka fuulduraa aadaa Oromoo qabdu hunda beetee waan nasraan sirbitee sirbuun qabu akkuma yemmuu yaada kaaste kana waan haaraa Oromoon aadaa hedduu qaba beetee artistoota kaawwaniitiifis fakkeenya ta'ee yaada. Yoo nasraan sirba tokko sirbitee sirbu masan sirbu otoo hin taane aadaaleen bahin aadaaleen dalagamin hedduu qabna beetee waan akkasii ammallee waan hawaasa keenya wal qabatu rakkoolee hawaasa keessa jiran nuti ka ummataati waan taaneef jechuudha. Rakkoo ummata keessa jiran irratti xiyyeeffadhe kan hojjedhe kan amma haaraa hojjedhe qaba. Kan dura dalage keessa kun aadaa ummataati. Kan ammoo hojjedhe keessa garuu dubartoota irratti hojjedheera. Dubartoonni miidhamuun qabanii dubartoonni ammallee miidhamuu jiru. Nu jala akka miidhamnee dubartoonni qabeenya biyyaati utubaa biyyattiiti ka jedhu dalageera sirba dubartoota tokko. Hayyee haa taatu gaa mee waltajjii adda addaa irratti illee jechuudha. Ni wallistanii gaafa ayyaanaattis haa ta'u dhimmootuma garaagaraa irratti jechuudha. Waltajjiin beekamaan yeroo jalqabaatiif baatee walliste waltajjii san irratti immoo mee siitee jira akka yaaddu san siitee jira jalqaba jechuudha. Waltajjiin jalqabaa koo Hasaasa irratti hojjedhe isteediyoomii Hasaasaa 98 akkuma aadaa bareedaa baaseen isteejii dhaqee hojjedhe isteejii san hedduu itti gammadallee. Takka namni lafa hin jiru beektaa dargaggeessa seenee isteejii keessaa guutuun galma ka guute isteejii san irratti kan argame hundi isaa waan si ajaa'ibu jireeshinii ni jireeshiniidha. Ijoolleen beektaa akka malee na gochaa turan inni tokko faas na cinine beekte. Jaalala sirbichaaf qabanii aadaa bareeda qabna gaafa sirbu kaatee dhufee inni na dhungachuudhaaf beekte na cinine. Jechuun waa biraa miti hammeenya miti beektaa si jaallata uummanni keenya nu otoo hin taane hojiin hojjennu san jaallata beekte numa faana jechuudha. Gaafa inni na cininu sirbuu dhiisee bakka iddoo kana xaragachuu jalqabe. Sambooda erga hojjedhee geessee xumuree bahee booda bilbila kennaa kan jennaan bilbila koo kennee dhiifama waan hedduu si jaalladhuu fi otoo umriin namaa firamte umrii kootirraa waggaa 20 siif hinira umriin namaaf hin hiramtu kanaaf jabaadhutti nuuf fi ammallee ganaa hojjettanaan jedha akkuma san waa hedduun dalagee achi booda. Kun egaa milkaa'uudha badhaasa maaliif uummata biratti jaalatamuun waan hundarra caala qarshiidha caala maaliif beekamtii argachuun uummanni san hojii san namaa jaalachuun hedduu waan bareedaadha. Nasraanoo akkamii waltajjiin jalqabarra deemtee walliste maaltu si dhagahame gaafa samiira si dhagahame sanii waliin? Waltajjii akkan baandii gaachanaa kana dhufe hojiin jalqabne waggaa lamaaf lafaan ture. 2003 dhufe hojii kan jalqabe 2005 artiin dhajeenaa fi artiin kan wal jalqabe. 2005 eegale waltajjiin jalqaba galma abbaa gadattiin hojjedhe. Ayyaana dubartoota Oromiyaa akka Oromiyaatti galma abbaa gadatti gaachanaatiitu hojjete gaachanaa wajjin hojjedhe mazmuurii takkaan qaba dubartoota ajaa'u. Maal? Nuti dubartiin Oromiyaa honokaane qabsoo mata keenyaan gabrummaarraa baane duraan illee taatu qabsoorraan deebiine ammallee ni kaanaa farda arganne ammallee ni kaanaa dimokiraasii arganne jetti mazmuuriin tun. Akka osoon hojiin hojjetiin taa'aa ture gaafan waltajjii irratti ba'u kabaja uummanni waltajjii sanarraa kabajan ana qofti osoo hin ta'in hiriyoota kiyya mazmuurii kanarra jiranii wajjin warra meeshaa taphatan wajji wal qabate waltajjii sanarraa kabajni nuti arganne kabaja guddaa addaraasha guututu lafaa kee dubartoonni. Isaan gurguddaan immoo bu'aan hundaatiitu jira. Hanga guyyaa sanii gammadeen beeku.
Hayyee bareedaadha. Daawwattoota keenya itti fufaa jirra turtiin wallistuu Nasraa Yusufii fi Khadijaa Haajiitii waliin taasisaa jiru gaa akka isin gammachiisaa jiru waan takkaa'uun shakkinu sirboota garaagaraa gaa kan isaan sirbanii fi akkanumattis wallistoota biraatillee jechuudha isin biraan gahaa itti fufna hordoftoota amantaa Islaamaa hundaanuu irra deebinee baga geessanii jennee jirra. Wallistuu Khadijaa Haajii. Hayyee. Mee silaa wallistoota garaagaraati wajjin wallistee jirta. Mee wallisaan ati walii wallisuu barbaaddu yookiin immoo wallistuu walii silaa walliseette yaaddu. Sin horii dhiiraa beekte gama aartii kanaanis ciccimoodha hojjechaa jiru. Nuti immoo dubartoota irratti gahee nuti aartii irratti qabnu xiqqoo laafaadha hedduu miti. Kunillee rakkoolee adda addaa irraa kan ka'e akkuma duratti jenneen kun amantaa waan adda addaa ammallee immoo ajuucaaf cunqursaan dubartii irra ni jirti beekte. Dubartiin akka daran guddattee cimtee deemtuun fedhanii kun ta'uun qabaatu kanaaf dubartoota irra cimsuu fedha dubartoota waan faana weellisuun fedha kana booda akka duraa san dhiira faana sirbuuf. Nasraano maal jetta? Keessumattuu yeroo ammaa kana baay'ee namatti tola. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf. Artistoonni keenya qabeenya gara dinagdeeti dinagdee hin qabu. Garuu jaalalaa fi kabajni walii qabanii yeroo durii istiidiyoo fiicharingii takka immoo sagalee naaf qabu yoo namaan jette baasii baasta. Yeroo ammaa tanaan baasiin baaftu alhamdulillah galanni Rabbiiti. Kun maaliif hanga tokko humna haarawni oomishamaa jira dhufaa jira rakkoo isa xixiqqaa jiru kana furataa jira kajaa'u. Kanaafuu akkuma Khadijaan jette wallistoota dubartoota jajjabeessuudhaan jaaladha. Isaanii waliin wallisuudhaan barbaadaadha. Nuti amma haaloo daawwee fa'aa maalitti aanee laalaa turre an Khadijaa Haajii aadaa bareeda qabna gaafa televezyiiniidhaan dhufe yoon ala taa'ee meeshaa dhiqutti jira akkamitti ajaaksi facaasee fiigaa dhufe akkan Khadijaa laalunaati dhufe. Arrammoo alhamdulillah Khadijaadhaa hojii taa'eetiin waa'ee dhimma kana walii hojii mari'ataa jirraa miti. Akkasuma immoo inni nu duuba fedhii osoo qabanii mana keessa jiran meeqaan tamiititu jira waan ta'eef isaan kanaas baasuudhaaf hanga tokko yaalii godhuun barbaanna walumaanuu wal qabanne mixii wal qabatteeti laga ceeti jaamaa miti dubartoonnis wal qabanne gara kamiinuu akka instituushinii tokkotti dhaabbachuu danda'uu qabna. Wal deeggaruu qabnaadha. Keessattuu kara dubartootaa kana achi wanta jettanii haa ta'u gaa bareedaadha. Mee sirba afeerree as deebinu. Haa ta'u. Taayee gaanii taati sirba Abbuush Zallaqaadha. San afeerra. Ati waaqi ardaa, waaqi abbaa, kamee bokkoo, dibbee dhugoo, kagarba annoo, waaqi guji gurraachaati nu dhagaye. Dhageettu nu awwaan, ta oli nu hanqaan, ta gadi nu hanqaan, ta dalla lamaanii achumaan nu hanqaan. Barri nagaya, bariin nagaya, jaarsi nagaya, jaartiin nagaya, ilmi nagaya, jalti nagaya, fuudhu nagaya, heerumtu nagaya, gubbaan nagaya, chumti nagaya, rumoo hundi nagaya. Ata waaqa nu nageessa waaqa nu nageessa isin ilmaan teenna aadaa teessan muddina jettanii isinillee muddadha guguddadha ilaa gurra isini banne banadha ollata. Loma da imalawe oli waluma ole tani jolle وأنا كسبته وأنا كسرته أدرسي برا غدي أدرسي كايون كاتو أدرسي وانا كاتو لو ما دا إيمانوه لو ما دا إيمانوه لو ما جنانو مكا سنكتو أنا كتي أكلو ميروغا بدرني لينكيناته durante كايو بكا بدرني لينكاباته بدرني فرسيله بدنا فرسيله لوما دائما نوه كنت تكوبي كفت جلبوبي كنت تتيا كنا تتي وزيجو أنا متانا بوكابا مغالا كومبوتنا أبا بندو شوغلا وما تفاتو أنا Bola
simare gaabitiya uffata gaabii malee infeenu gaarii malee loomata imalawe bora bogaasii elma inna godaante malee xila bosaasii kenna inna sodaate malee loomata imalawe looni gombisoo denna gomba boollaa kenna baru gabbaatu gurre akka waan galtee nyaattu gabba jalaatti durre ado gabbadhaa urre loomata imalawe sukkee gololchi gobe sunka golorri cobe golole taaboo gata sunkitu ana keeti gorora si qobaasa. kabajamtoota daawwattoota keenya aadaa qabna aadaa dansaa sirna qabna sirna gadaa jechaa gaa wallisaa Abbuush Zallaqaadha akka isin bashannansiisee gaa mallee shakkii takkan qabnu kan daawwachaa jirtan gaa ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuudhaan qophii addaa isinii qopheessine itti gammadaa jiran jennee yaadne isin akkam jettan akka tasaa tahee isin lachuu jechuudha yeroon taa'ee yaadu wallistuun dhiiraatii fi dubaraa jechuudha wal jalaa qabaa wallistu atilleen akkasumaa jechuudha wal jalaa qabaa wallistani za'ammaan tanaa kanatti garuu wanti akkasiisan hin jiru duraan jira ture ammaan tana xiqqaachaa dhufee jira keessan kanaatu amma mul'achaa dhufee jechuudha warreen dhiiraa warreen shamarranii waliin tahanii walaleessanii yadaleessanii karaa sirbaatti jijjiiran hin jiru wanni kanaa maaliif uummata bira fudhataman qabneef moo walaloo san barreessuutu namatti ulfaata moo akkan asaniif miti xiyyeeffannummaatitu irratti hin godhamin malee wanti namatti ulfaatu tokkollee nun jiru namni ko ni dandeenya yoo jette wanti ati dadhabdu tokkollee nun jiru inni caalaan ni dandeenya wanta jaamusan kanuu fi hoti jeenu kaasuu qabu xiyyeeffannaadha jechuudha laakiin yeroo ammaa tana namni beeytaa kophuma fi fiiguun takkaas ni jirti kophuma fi fiiguu fi wooma garaagaraatiin haa ta'u malee wanti nama daangeessu tokko hin jiru jechi biraa jecha hin jiru jecha afaan oromootii miti isuma san qindeessanii walaleessanii walalicha gara yadalatti fidanii yadaleessanii qindeeffamee gara meeshaatiin walii hojii sirbuudha malee wanti namatti ulfaatu tokkollee hin jiru amma immoo deebisaa jirra. sirba kiyya duraanii Ali Birraan faan Aadam Haruun faan haaloo faadhaa wajji joolaa Almaas Tafarraatii fi Kadiir Saifaa wajji walii hojii sirbaa turan amma immoo jidduutti gaappiin itti kannamteeti jidduutti hafaa ture amma immoo naaf Khadiijaan deebisaa jirra kanaafuu qabsoon takka tanuu daran itti fufsiisnaadha itti fufsiisna Khadiijaa yaada wal fakkaata qabdana fakkaata dhugaadha beete ammallee mootichi aadaadha fakkeenyaaf amma jaalala ittiin ibsattaaf sirba baalee tokko jira dubartii jaallatee gaaf loon tiksan fa'aa ijoollee taaniiti xinnoo taaniiti beete walitti weellisu sagalee isaa san dhageetteeti osoo qoraan guurtuu deebiif adeebistiif beeta ammallee aadaadha aadaa sun hafuun qabu akkuma isheen amma kaaste wallistoota duriitu dalaga hedduminaan kan ammaa kun heddumaachaa jiru heddumaachuu qabna beete aadaadhaan waan ta'eef waliif deebii deebistaa beete waan itti ibsatu immoo xiqqoo meerraa jiifte fakkeenyaaf amma na jaallatee dhufa anaa loon tiksu fa'aa yookaan anaan qoraan guurratu fa'aa na argeeti nagaafachuu sodaata beeta durqaanyiidha akka ammaa walitti hin dubbatanii muka koreeti muka gubbarraa weellisa yookaan gaafa inni weellisu ani immoo deebii deebisaaf. Gadamsiisal malee saalaa saddee maree jaalalatee baree saddee garagaluun jaalalumaa aannan lafeen qabu maalalan ishee tufaa aanaa achiin qabu laashiyoo maal sababee dhufaa jedha.
Inni kas ja. Ani mo maalin jambete badde samurani guna lukkisane mar'umaan qabu buna guddisane warri kenna gamna gaadi lama qabna abarsa mal qabna laashi o gaarii kana dhabna jedhan hedduu bareedaadha akkana yoo wallisame hedduu namatti tolaa jechuudha aadaadha shi ummata keessa jira ummata keenya keessa irra caalaa nama tokko laalurrallee ummanni aadaa waan isaan keessa jiran san baasteetti mul'ista waan ta'eef bakka waan ummanni immoo yeroo ammaa tan waan ofii barbaada waan isaan miidheessitee gaafa deebistee isaanitti garsiiste Odensin ati argattu odensidhaan sarkaa fudhata. Hordoftoonni amantaa Islaamaatis gamana keessanitti haala bareedaadhaan akka nu daawwachaa jirtan waan takkaa'uun shakkiru nuti immoo asii hedduu bashannanaa jirra. Sirboota garaagaraallee ni qabna wallistoonni isaasoo adda addaa qabna wanti tuqame hin jiru. Kanaafuu akka nu waliin turtan ammas irra deebine isin affeerrannee jirra jechuudha yaada qabaannaan toora bilbilaatiin nu biraan gahuudha dandeessan daawwattoota keenya. Hayya Khadija mega faayyaana isin lameen amma akka tasaa walirra isin fideetiin jira yeroo biraaho baga geessaniifaa waan akkasii waliin dhiyattanii walitti dhufu waan gargar jireenya gargar nu fageesse bilbilumaan baga siin gahee baga geessee waliin jenna. Arrammoo aan istiidiyootti isin affeereetiin jira hojii keessan irratti akkami waliif yaadani kannitanii kana fooyyeessii haala kun akkana silaatee bareedaadha waan jiru ni kaastanii. Ni kaasna maalif yaada walii kennuu qabna hojii waliillee wal dhageeffannichiifne fakkeenyaaf nasraamee hojii kanaa dhageeffadhu sirba kana iddoo kamitti dogongora qabanaa sirreessi jennee wal mari'achiifne wal dhageeffachiisneeti kan dalan wal mari'an hayyee bareedaadha wal mari'atan gaa bu'aan isaatillee hedduu bareedaadha kamari ati raada bitee kamari didee jibicha bitee jedhan raadini horti kanaafuu mariin bareedaadha jettan hayyee gaariidha keessaafuu mee aartii Oromoo irratti jechuudha hanga bakka gahuu qabu gahee jira jettanii ni yaaddani hanga bakka gahuu qabu aartii Oromoo geenye jira akka kottan reef biqiltuudha biqilaa jira amma tana reef tana beete innis maal yoonaan jette tokkoffaa haalli ati aartiin amma irra jiru kuni nasraan irra kiliipii tokko dalagdee 50,000 dhibbatti baastee yookaan hojjetti galii san irraa argattu beete hedduu miidhamu jirra gama kanaan garuu jaalala qabnuu fi ummata keenya ummata qabna waan jennuuf aartiin kun utubaa biyyattii kanaati aartii waa hedduutiin ibsatuu dandeessa bira dhaabbachuu qaban jedha gama mootummaatiinis haalota jiru teknooloojii balleessaa jechuun dandeessu baay'ee miimoorii kanaan amma albama tokko gallakkiste yookaan miidhaguun kun yookaan gallakkise yeroo muraasa gahuudatti addunyaa wal gahaa beete otoo fayyadamaan ta'in jechuudha san immoo tooftaaleen ittiin akka weellisaan fayyadamu godhan jira. Beete teknooloojii balleessaa jechuun dandeenya teknooloojiidhaa guddina jira guddachaa jira akka aartiin keenyas sanfaana teknooloojii kana faana akka aartiin keenyas guddatu akka biyyattiitti akka dhagahamus akka fayyadamnus aartistiin akka rakkanne boru akka beelofne akka fayyadamaa ta'us gochuun hin danda'ama tooftaalee hedduu jira kanaaf mootummaan akka nutti usne keessattuu. Nasraano yaada qabda. Anna kanuma ishee kanarratti yaada jajjabinaatiin xiqqashoo irratti dabalamanii yaada biraan qabu. Durri aartiin Oromoodha. Cunqurfamaa turte reediyoo cabsaa jechaa turre jenneeti haasaa turre. Inni suni haala mijaa hin qabne keessatti aartii tanaaf jecha ba'aa ba'ii bakka aarsaa meeqa kafalee dhaloota qubee jenereeshin joo kanaan ga'ee jira. Yoo laalaa jiraate aartii Oromoodha aartii ka jennu aartiin akka waliigalaa dubbataa jirraa miti yeroo ammaa kana xiqqashoo inni nu jechuun parsantiin muraasa sirba qofa. Aartiin keenya hin tuqamne namni itti bu'een jiru. Maaliif ittiin bu'uun tokko hanqina diinagdeeti. Lama innummaani dandeettii qabu diinagdee itti hojjetu san hin qabu. Guddina aartii Oromootiif silaahuu wanti harki tokko kophaa yoo shubbise wayitaare harki tokko waliin dhaabbatee kanaafuu tumsa hundaati barbaadaa jechuudha. Hunduma keenyarraa gahee keenya barbaachisu bakka barbaannu gahachuudhaaf okkotee beelaa abbaa jala tuqataa jedhama. Kanaafuu tumsi keenya hundi hedduu barbaachisaa waan ta'eef jecha tanagaa akkanumatti dhawaataan jechuudha amma bakka amma gahee kanarraa siisine tumsa keenya barbaachisa waan ta'eef jecha akkasitti itti fufuu qabna godinaalee Oromiyaa garaagaraa gaa deemaa jirra sirbaanii amma sirba Zeenuu Muhaabubiin sagaleen jalqabanaan jechaa turte. Hotu shaggee wallaggaa naqamtee moora shambuu gimbii gubbaan seegaa naqamtee mootii gannaa birraa malee narganii kalloo durba wallaggaa mana
argani matana shurba dheerate dudatisu dikatte baate deemtu eenyummaa seenananu beekumkumina jala seeni morma shamarree koo jaananii taduma beekumkumina jala seeni morma. Shake wadaga nakamte hor shambo gimbi gubane gi mandida ke mandufu kwatu shake wadaga nakamte hor shambo gimbi gubane gi mandida ke mandufu Jalada, Kokushake Walaga, Yashidama Wadada, Kokushake Walaga, Kungule Kudentada, Kokushake Walaga, Ansuma Matada, Kokushake Walaga, Kokushake Walaga, Yashikarul Kantuma, Jalali Kedamuma, Jalali Kedamuma, Yashikarul Kantuma, Kusinarga Haruma, Kusinarga Haruma, Yashikarul Kantuma, Jalali Kedamuma. Jalali kedamuma, jalali kedamuma, Kokocha urji ganna biramale nargani, kallo durba walaga gabe kosi nargani, matana shuruba derate dudagahu, dikatte fate demtu enyuma shilengahu, matana shuruba derate dudagahu, dikatte fate demtu enyuma shilengahu, mekumkumina jadasheni morman shamar mekun marami nafuman mekumkumilo shakaru basaka mekumkumil kanke chabi waka mekumkumina jadasheni morman shamar mekun marami nafuman mekumkumilo shakaru basaka mekumkumil kanke chabi waka mekumkume mekumkum mekumkume mekumkum mekumkume mekumkum mekumkume mekumkum. Shake wadaga nakamte hor shambo gimbi gubane gi mandida ke mandufu kwatu shake wadaga nakamte hor shambo gimbi gubane gi mandida ke mandufu Fabira, Kokushake Walaga, Inifado Canara, Kokushake Walaga, Ansia de Tandufe, Kokushake Walaga, Siarguda Fanada, Kokushake Walaga, Kokushake Walaga, Yashikarul Kantuma, Kosinarga Haruma, Kosinarga Haruma, Yashikarul Kantuma, Jalali Kedamuma, Jalali Kedamuma, Yashikarul Kantuma, Kosinarga Haruma. Kosinarga haruma, kosinarga haruma, Kokocha urji ganna biramale nargani, kallo durba walaga gabe kosinargani, matana shuruba derate dudagahu, dikatte fate demtu enyuma shilengahu, matana shuruba derate dudagahu, dikatte fate demtu enyuma shilengahu, mekumkumina jadasheni morman shamar mekun marami nafuman mekumkumilo shakaru basaka mekokorfil kanke chabi waka mekumkumina jadasheni morman shamar mekun marami nafuman mekumkumilo shakaru basaka mekokorfil kanke chabi waka mekumkume mekumkum mekumkume mekumkum ishkumkume mekumkum mekumkume mekumkum mekumkume mekumkum mekumkume mekumkum ishkumkume mekumkum mekumkume mekumkum
wallistoota lama jidduu taa'e isin hin dandeenye dhugaa kaatanii shubbistanii akka keessanitti na injifattan jeetumaan sodaadheetumaan taa'e yeroo lammaffaatiif ni sirbitan wajjin. Hatti aanutti jechuudha. Hayyeeni taati Kadijaan kilipii keetirratti hoggaan arku jechuudha. Hedduu sochoota. Sochii ka ammayyaatis ka aadaatis kana kana ni dandeessana fakkaata. Aadaa Oromiyaa hunda hin danda'a garuu ammayyaa san qubaarraa hin qabu. Haaya ka aadaa. Gara fuulduraatti ni bara. Leenjiidhaan immoo akkamii kun? Shaakalli yoo goote ni fidda. Ni dhufa amma aadaa Oromiyaa hundaan beeku ture duraanii amma hunda isaa garuu ni shubbisa. Shaakallaan nama fidda. Kanaafuu ka ammayyaatiin naafa ka ammayyaatiif na eeggadha ka aadaa immoo natti hin dubbatinaadha. Nasraanis waltajjira sochii addaati kan taasistu akkami shubbisaanoo. Angaafan dhufu waan tokko hin beeku. Amma sirba gujii boorana maal sirboota akkas as dhufeetiin argeen beeku. Garuu ammaan tana shubbisa isaati hojii lafa godhe oonaan jette wanti na dhibu hin jiru. Hojii dilee keetii galteetii shaakala gootaa miti. Shubbisa gaafa guyyaa sadii shubbisaa hojii hojjetta. Gaafa teessee jara laaltu kanummaan laaltu sun sammuu keessatti siyaafa. Atis osoon beeyne jaraa wajjin shubbista osoon beeyne. Achumaanii sii dhufaa jechuudha. Akka jaratti haa tooppi ta'uu baadhu malee shubbisa godinaalee Oromiyaa wanti na jala taru hin jiru. Kanaafuu hanga kiyyatti hin hamatamuudha. Hin hamatamu. Numaan shubbisa. Hayyee bareedaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuudhaan gaa ammallee taanaan wallistuu Kadijaa Haajiitii fi wallistuu Nasraa Yuusufii waliin gaa haasawaati jira. Karaa xumuraallee geenyeeti jirra. Sirba garaagaraa isin afeerree jirra. Sirboota isin afeerreen turtii taasisneen akka gammaddan gaa ni abdanna. Dhumarratti nama barbaaddaniif jechuudha. Ayyaana waan ta'eef baga geessanii waliin jechuu dandeessan. Hayyee nama qubatti hin baasnu Oromoo hundaan akkasumas immoo warra hordoftoota amantaa Musliimaa ka alaatiif ka keessaa hunda baga isin hin gahe jennaan. Hayyee Nasra. Akkasuma anis jalqabaa haadha tiyya Nooriyaa Mahammad Ibrootiif godina Harargee lixa aanaa gammachiisitti argamtuuf dursa bageetti isiniingee addeerran kiyya firaa alii keenya hundaanuu bageetti isiniingee akkasumas hordoftoota amantaa Musliimaa addunyaa tanarra jiran mara isaaniitiin bageetti isiniingee. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtii waliin taasisneen gaa gammaddan jennee yaannaa hordoftoonni amantaa Islaamaa hundinuu jechuudha. Iid Mubaarak jennee jirra. Hara xumuraa geenye hogguu hara xumuraa geenyu kan immoo akkanuma gargar hin baanu. Sirba Nasraan reefuun tana sagaleedhaan jalqabdee turte. Kanaafuu hara Jimmaa kana deemnaa jechuudha. Haa ta'u. Ni eegalta. Hayyee. Yaa jaranaa wallaalee malakoo babal'ee seddemee mamaalakoo amalli koo qilleessa akka gaaraa jaalalli isaa lapheettoon naaraa. Yaa jaranaa wallaalee malakoo babal'ee seddemee mamaalakoo amalli koo qilleessa akka gaaraa jaalalli isaa lapheettoon naaraa. Walfadhu. Gabbui. Hayyee guutuu sirba kanaa gaa daawwattoota keenya daawwadha. Kanaafuu gaa isinilleen jechuudha yeroo keessannuu kanitanii wallistuu Nasraa Yuusufii fi wallistuu Kadijaa Haajii maqaa daawwattoota keenyaatiin gaa isin galateeffanna. Hayyee isinis nu jiraadha. Galatooma Horaa Bulaa Diibanaa warra baranaa warra bareedduu Rabbi nu haa godhu. yaa jaranaa wallaalee malakoo babal'ee seddemee mamaalakoo amalli koo qilleensa akka gaaraa jaalalli isaa lapheettoon naaraa. Yaa jaranaa wallaalee malakoo babal'ee seddemee mamaalakoo amalli koo qilleensa akka gaaraa jaalalli isaa lapheettoon naaraa. Mashole kiyya miyaada madamu siyaada tambulaa otuman siwaamu namaani naasa uwaasa nattadeessa gooftaa hunda uumtee waliin nu geessa irraan gadee sarboosii keeksinee rakkee amichuu koosin jebbine otuu namaan bagandiise malee namaan koo kabbanchiise malee irraan gadee sarboosii keeksinee chuko sindibine oduna
namaan bagandisee malee warrumaan koo gabbaanchiisee malee. Nyaata gubaa walirraa duddeeku musuma biraa namoonni beekan jaalachuun koo walirraa jitee. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Waliin deemnee jira kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii aartistoota waliin taasisneeti jira.